isin barsiisatti anin turu ani Tigist Gammeeti oduutu haasa'anaa kinooti. Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru marii karaa nagaatiin xumuruudhaaf walga'iin marii gamtaan Afrikaa qopheesse onkoloolessa 24 bara 2022 Afrikaa kibbaa keessatti akka taasifamu gorsaa dhimma nageenyaa muummee ministeeraa Itoophiyaa kan ta'an Ambaasaadder Reediyaan Hussein Kamisaa irraa ibsuu isaanii dhaabbanni oduu Associated Press gabaasee jira. Dubbii himaa dura taa'aa Koomishinii Gamtaa Afrikaa kan ta'an Eebbaa Kaloondoo gama isaaniitiin marichi akka onkoloolessa 24 taasifamu VOA'tti himuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinneerraa gabaasee jira. Ambaasaadder Reediyaan Hussein fuula Tiwiitarii isaanii irratti mootummaan akka marii kana irratti hirmaatu beeksisuu isaa ibsanii gareewwan tokko tokko tarkaanfii ittisaa nu fudhachaa jirru irratti oduu sobaa facaasuudhaan marichi akka hin taasifamne yaalaa jiru jedhaniiru. Mariin nageenyaa gamtaa Afrikaatiin qophaa'e kun kan taasifamuudhaaf karoorfame onkoloolessa 8 bara 2022 yommuu ta'u sababa loojistiikaatiif jecha ittuu hin taasifamen hafuun isaa ni yaadatama. Dhimma kana irratti kan gabaase maddi oduu Ajaansi Firaans Pirees karaa adda bilisummaa uummata Tigraayin deebiin haaraan kenname akka hin jirre ibseera. Haa ta'u malee hooggantoonni adda bilisummaa uummata Tigraay dhimma marii nageenyaa irratti ibsa kanaan dura kennaa turan keessatti marichaaf qophaa'aa ta'uu isaanii akka himaa turan ni beekama. Dhaabbileen yookaan kaampaanonni miidiyaa hawaasaa walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisee haasaawwan jibba irratti hundaa'anii to'achuudhaaf waan danda'an hunda akka godhan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gorsituun dhimma ittisa ajjeechaa eenyummaa irratti hundaa'e yookiin jeenoosaayid kan ta'an Aliis Waayimiiruu Nideriituu ibsuu isaanii dhaabbanni oduu Associated Press ibsee jira. Ibsi kun akka jedhetti haasaawwan ololaa hooggantoonni mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay taasisanii walitti bu'iinsichi akka babal'achaa deemu taasisee jira. Walitti bu'iinsichi babal'achaa deemee yeroo ammaa hokkora saalaa dabalatee gochaawwan suukanneessaan raawwachaa akka jiran kan ibsanii hangaatuun mootummoota gamtoomanii kun haasaawwan jibbaa fi gosa irratti hundaa'anii miidiyaalee hawaasaa adda addaa irratti tamsa'aa jiran rakkinicha caalaa babal'isaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dhaabbileen yookaan kaampaanonni miidiyaa hawaasaa to'atan meeshaa danda'ame hunda fayyadamuudhaan haasaawwan loogii fi diinummaa lallaban akka dhaabsisan Aliis Waayimiiruu Nidertuu gaafachuun isaanii gabaasameera. Kaaba biyya Maalaawii keessatti reenfi namootaan 25 awwaala jumlaa keessatti argamuu isaa poolisiin biyyattii roobii kaleessaa beeksisee jira. Dubbii himaa poolisii biyyattii Piiper Kaalaayyaa wabeeffachuudhaan maddi oduu Ajaansi Firaans Pirees akka gabaasetti reenfichi kan godaantota lammiilee Itoophiyaa ta'uu danda'a jedhamuu isaa ibseera. Awwaalli jumlaa kun kan argame magaalaa guddittii biyyattii Luulengeerraa kiiloomeetirii 250 bakka Miizumbaa jedhamutti namootaan bosona keessa damma murachaa jiran yommuu ta'u, reenfichi kan namootaan karaa seeraan alaa Maalaawii keessa darbanii gara Afrikaa kibbaatti imalaa jiran akka ta'e poolisiin ibseera. Reenfawwan argaman sun kan namoota umuriin isaanii waggaa 25 amma 40 ta'uu danda'a jedhame erga awwaalamee ji'a tokko olii akka hin taane ibsameera. Akka dubbii himaan poolisii biyyattii jedhanitti bara kana keessa ji'a Amajjii irraa kaasee amma ji'a Fulbaanaatti hanga'oonni biyyattii godaantota seeraan alaa 221 qabuu danda'an keessaa 186 lammiilee Itoophiyaati. Kutaa biyya Somaaliyaa Haayil Shabalee keessatti roobii kaleessaa balaa boombii qaqqaban lamaan yoo yarate namoonni 21 akka du'an hanga'oonni mootummaa biyyattii himuun isaanii gabaasameera. Balaan kun kan qaqqabe magaala Jalalaqsii jedhamu keessa bakka kellaa sakanta'iinsi itti raawwatamutti yommuu ta'u, naannoon sun bakka buufanni waraana naga eegdota gamtaa Afrikaa Jibuutii irraa dhaqanii fi bakka gamoonni bulchiinsa mootummaa naannoo itti argamu akka ta'e itti aanaan koomishineerii aanaa Jalalaqiis Maayiree Huseen Siyaadii VOA'tti himanii jiru. Dhoohinsa boombii konkolaataa irraa raawwatame kanaan hooggantoota siviilaa lama kantiibaa magaalaa Adaan Mohaammed Isee fi koomishineerii aanichaa Mohaammed Nuur Ajaguur dabalatee namoonni 15 ajjeefamuun isaanii ibsameera. Balaa kanaan miseensonni waraana naga eegdota gamtaa Afrikaa lamas madaa'uun isaanii gabaasameera. Namoonni biroo 6 ammoo kan du'an balaa riqicha kaabaa fi kibba Somaaliyaa walitti fidu isa magaalaa Buluu Baardee keessatti argamu irratti akka ta'e beekameera.
Komishinariin aanaa Biluu Bardee Ahmed Muhammad Nuuri akka VOA afaan Somaaleetti himanitti namoottan saayikilii mootorii fayyadamanii lama. Haleellaa bakkeewwan lamman kanatti raawwatamu kanaaf gareen hidhattoota Al-Shabaab itti gaafatama fudhachuun isaa gabaasameera. Waraanni mootummaatii fi hidhattoonni naannoo loltoota Al-Shabaabii naannoo kibba lixaa Haayil Shabalee Galmuduugii fi kibba Jubbaalaandi keessatti argaman irratti torban dhufu keessatti duula taasisuudhaa fi qophii akka xumuran dubbii himaan waraana Somaaliyaa Jeneraal Abdullaahi Ali Anood qibxata dheengaddaa ibsuun isaanii gabaasameera. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummee ministeeraa mootummaa Biriteen ta'uudhaan guyyaa 45 dura kan filataman Liizii Tiras aangoo isaanii akka gallakkisan ibsanii jiru. Liizii Tiras sababa aangoo isaanii gallakkisu ilaalchisee haasaa taasisaniin hoggansa isaan irraa eegamu kennuu akka hin dandeenye dubbatanii jiru. Akka gabaasaaleen jedhanitti imaammanni diinagdee isaan qopheessatan gabaa tasgabbeessuu hin dandeenye. Paartiin isaan bakka bu'anii muummee ministeeraa ta'an amma jimaata dhufuutti nama isaan bakka bu'u ni beeksisaa jedhameera. Liizaa Tirees seenaa muummee ministeerummaa biyya Biriteen keessatti nama yeroo gabaabaadhaa fi mootummaa biyyattii hooggananidha jedhameera. Erga bara 2019 asii Biriitaaniyaan muummee ministeeraa 4ffaa qabaachuudhaaf deemti. Gamtaan Awurooppaa dhaabbilee xiyyaara nammalee yookiin diroonii biyya Iraan keessatti hojjetaman Raashaadhaaf dabarsanii kennaniiru jedhe irratti murtoo qoqqobbii dabarsuu isaa beeksisee jira. Yeroo ammaa pirezidaantummaa Cheekiin kan hoogganamaa jiru gamtaan Awurooppaa kamisa irraa fuula tiwiitarii isaa irratti akka ibsetti ambaasaaddoroonni biyyoottan gamtaa Awurooppaa guyyoottan 3 fi marii erga taasisanii booda qabeenyi namoottan dhuunfaa 3 fi kan dhaabbata tokko akka hin sochoone murteesseera. Murtoon kunis kamisa irraatii jalqabee hojiirra kan ooluudha jedhameera. Maqaan namoottanii fi dhaabbata murtoon qoqqobbii kun irratti darbee ifatti hin himamne. Gamtaan Awurooppaa qoqqobbii kanaan dura dhaabbilee Iraan 4 irratti dabarsee tures itti fufuudhaaf akka qophaa'aa jiru ibsameera. Mootummaan Raashaa xiyyaarota nammalee yookiin diroonii Iraan keessatti hojjetaman fayyadamuudhaan Yukureen irratti haleellaa raawwachuun isaa ibsamee jira. Haa ta'u malee Iraan akka diroonota kana Raashaadhaaf hin kennine, Raashaan immoo gama isaatiin diroonota kanatti akka hin fayyadamne ibsaa jiraachuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma. Qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii. Oduu har'aan isinii dhiyeesse Bafqaaduu Moradaati. Si yaadachiisuudha qophiin keenya raadiyoodhaaf televezyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii, yuutuubii akkasumas karaa marsariitii VOA Afaan Oromoo afaan oromoo.com irratti kallattiidhaan tamsaafamaa jira. Itti dhiyaadhaa yaada keessanis nu biraan ga'uutti fufaayi waan hafetti ceena. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuzii fi riphxee loltoonni warraaqsa bilisummaa uummata Gumuz isaan lamaan hedduutti waliigalteen mallatteeffamuun himameera. Waliigalteen kun dura taa'aa warraaqsichaatii fi pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz hedduutti kaleessa mallatteeffamuudhaan ibsame. Naakoor Malkaa kanarratti gabaasa qaba. Waliigalteen nagaan kun kaleessa pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaallee Hassanii fi durataa gurmuu riphxee loltootaa warraaqsa Dimokiraataa uummata Gumuz Guudeen Giraany Guddataa jidduutti mallatteeffamu mootummaan naannichaaf Guudeen ibsanii jiru. Hoogganaan itti aanaa waajjira koominikeeshinii naannichaa Admaasuu Murkaa rakkoo nagaa namootni hedduu keessatti ajjeefamanii fi qe'ee isaanii irraattiin buqqaasaman furuuf waliigaltichi ni fayyadaa jedhu. አሁን ይሄ ከንብረት ውድመት ጋር ተያይዞ አሁን ካለው ሰዎች መፈናቀል ጋር አሁን ካለው ሞት ጋር ዶነማ ቡቃቲ ኡመታ መንጫቲ ቀበኛ ቀቀበ ጆል ቀበቴ ረኮ ነገኛ ከናንድሮ ኡማማ ቱሪራ ቡአ ወጎተ ደርበን ሰደን ኬሰት አርገመን ጅሩ ከናፉ ዋሚቸ ነጋ ታስፈሜ ወሪ ጉዴን ኢሌ ሲመቹዳን ኑቲስ ከነከበዝኔ ነጋም ጅሩ ገረ ነጋ ዋራዋት ጅሩዳፍ ወሊገልቴ መለቴፈሜዳ ወሊገልቴን ኩን ጀቹን ዱበተን ዱረታን ጉዴን ግራኝ ጉደታስ ያደው ቧድማሱን ይደገሩ ስሙሌት ዘላቂ ሰላም ያመጣል ብለን እናምናለን። ወሊገልቴን ኩን ነጋዋ አራዋኒ ፊደ ጀነ ያመና ኬሱማ ጎድናሌ ካማሺፍ መተከል ኬሰት ረኮወን ነጋ ኡማማ ቱረን ፍሩን አከ ነጋና መንሲሳ ዱፉ ጉዲን ያዋስ ዲነግደ ከጅራቱ ጎቹፍ ዲፈየደ ጀነ ያመና ሚርጊ ለሚሌ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኬስ ጅራተኒ አከ ገሙፍ ወላንቱማ ያዳ መሪን ገበተ አከ ጅራቱፍ ወሊገልቴ ነጋ መለቴ ይፈሜዳ
jechuun dubbatan. Obbo Giraany miseensotaaf hooggantootni guudeen hidhamanii jiraachuu ilaalchisee waliigaltee mallatteeffame kanarratti waan mari'atame jira jedhan. ታሰሩ የሚገኙ ብዙ ናቸው። አሁን መተከል 300 በላይ ነው የሚሆኑ የታሰሩ። Namoonni hidhamanii jiran hedduudha. Matakkal keessatti namootni hidhamanii jiran 300 ol ta'u. Miseensotni koree keenyaa fi itti gaafatamtootni waajjiraa hedduu hidhamanii jiru. Asoosaaf Kaamashiitti illee akkasuma hanga ammaa kanneen mana murtiitti hin dhiyaanne illee jiru. Kanneen dhiyaatanis jiru. Kanaaf haala adeemsi seeraa eeyyamuun namootni kunneen adda ba'anii akka gadhiisaman abbaa alangaa federaalaa wajjin haasa'uun akka furamu mari'annee jirra. Mootummaan federaalaa illee nu gargaaraa jira. Namoonni kunneen ni gadhiifamu jennee abdanna jechuun dubbatan. Obbo Admaasuun illee dhimmoota ijoo waliigaltee irratti eeraman keessaa tokko waa'ee hidhaa ta'uu dubbatu. በዚህ ከታሰሩ አባላቶቻቸውና አመራሮቻቸው ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ፕላስም ደግሞ በስሜ ጎዲን የታሰሩ miseensotaaf gaggeessitoota isaanii hidhamanii wajjin wal qabatee akkasumas dargaggootni Gumuz sababa maqaa guudeeniin wal qabatee hidhaman maal ta'uu akka qaban kanneen seeraan qabamaniif himatni irratti banamee jiru kanneen biroos jiru. Kuni waliin mari'achuudhaan naannoo federaalii waliin ta'uudhaan haalli akka isaanii ilaalamee akka himannaan addaan citu kanneen dhiifamaan gadhiifaman yoo jiraatan akkaataa seerri eeyyamuun akka raawwatamu waliin dubbatamee jira jechuun dubbatan. Obbo Giraany riphxee loltoota guudeen keessaa kanneen 7,000 caalan gama nagaan seenuun hawaasatti makamuu isaanii dubbatanii jiru. ታጣቂዎች ባለፈው በሁለቱ ዞኖች ከ7,000 በላይ ነው የገቡት። Godinaalee lamaanitti hanga ammaa hidhattootni 7,000 ol seenanii jiru. Kaleessa Matakkalitti waliigaltee nagaa kana dhaga'anii kanneen seenan illee jiru. Yeroo hawaasatti makaman kana ammoo meeshaa isaanii jaarsolii biyyaaf poolisii biratti galmeessaniiti kan galan jechuun dubbatan. Waliigaltee mallattaa'e keessatti dhimmi namoota hojii isaanii irraa ari'amanii turan illee jira jechuun obbo Admaasuun namoonni kunneen hojiitti akka deebisaman taasifamaa jechuun dubbatanii jiru. Dhimma carraa hojii dargaggootaa wajjin wal qabatus waan jedhan qabu. እንደ ሀገር እንደ ክልሉ ያለው የተያዘ ጉዳይም ቢሆን ስለሆነ carraa hojii ilaalchisee akkuma naannoof biyyaatti karoora qabameen kan wal qabatu ta'ee dandeettiif naamusa isaaniin bakka isaan madaalutti akka qacaraman taasifama. Warri kaan ammoo akka fedhii isaaniitti gurmaa'inaan akka hojjetaniif carraa hojii uumuu fakkeenyaaf albuuda irratti qonnaa irratti akkasumas hojiiwwan biroo irratti akka isaan hirmaatan ni taasifama jechuun dubbatan. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuziif guudeen nagaaf tasgabbii akkasumas dhimmoota hawaas dinagdee fi siyaasaa irratti akka waliin hojjetan waliif galuu isaanii ibsanii jiru. Naannicha keessatti waggoota 4 darban keessatti haleellaawwan raawwatamanii namootni hedduu yommuu ajjeesaman kanneen 100,000 lakkaa'aman ammoo qe'ee ofiirraa buqqaasamuu gabaasamaa turee jira. Gama kaaniin mootummaan nagaa tasgabbeessuun buqqaatota gara naannoo isaaniitti deebisuun hojii deebisanii dhaabuu hojjetaa akka jiru ibsuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Gara gabaasa ittaanutti ceenaa namni qondaala gurmuu shororkeessaa Alshabaab ajjeesee doolaarii 25,000 akka badhaafamu bulchaan Somaaliyaa Iddugaleessaa labsaniiru. Waraanni biyyattiitii fi milishoonni gosootaa kana malees haadholii warraa akkasumas haadha deechuu miseensota Alshabaabis akka ajjeesanii bulchaan kun ajaja dabarsanii gurmuuleen mirga namoomaa ajjeechaa maatirratti murtii malee akka gaggeeffamu labsame kana rifaatuudhaan laalaa jiranii gabaasaa Muhammad Yusuf Moqaadishoo irraa erge Bafqaaduu Muradaatu dhiyeessa.
Bulchaan kutaa biyya Somaaliyaa Hiiraan Alii Jeeyitee dilbata dheengaddaa ibsa kennaniini lola kutaa walakkeessa Somaaliyaa keessatti taasifamaa jiru irratti namootaan hidhattoota Alshabaab ajjeesanii fi akka badhaasa maallaqaa kennan ibsan. Bulchichi kana kan dubbatanii walwaraansa walakkeessa Somaaliyaa kutaalee Hiiraanii fi Galgaduud keessatti Alshabaabii wajjiniin taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan. Walwaraansa kana keessatti siviilonnis waraana mootummaa cina dhaabbachuudhaan hirmaatanii jiru. Shabaab oo maleeshiyaada qofkii soo jira hadda malees maqlaado oo madaxiisa ama xiniisa soo laalaadina keena. Nama loltoota Alshabaab ajjeesee fi $5,000 kan ajajoota waraana Alshabaab ajjeesee fi $10,000 warreen hoggantoota Alshabaabii kan akka Alii Dihiree dubbi himaa garee Alshabaab ajjeeseef immoo akka $25,000 badhaasan dubbatanii Alii Jeeyitee. Lolli qindoomina waraanaatii fi siviilotaatiin bakkaawwan walakkeessa kibba Somaaliyaa bakka Alshabaabii bal'inaan qabatee jiru keessatti taasifamaa jiru murteessaadha. Mootummaan Somaaliyaa garee hidhattoota Alshabaabiin balleessuudhaaf fala danda'amu hunda akka fayyadamu beeksisee jira. Akka Jeeyiteen jedhanitti tarkaanfichi maatiiwwan miseensota Alshabaabiis kan dabalatudha. Walaal waxaan rabaa in gabadha laga dilo shabaab oo habarta laga dilo oo midka aad qaraabada dhowtihiin. Akka haadholee warraa fi haadhoowwan Alshabaab ajjeeftanin barbaada. Firoottan keessanii warreen Alshabaabiin ta'an akka ajjeeftanin barbaada jedhanii Alii Jeeyitee. Murtoon ajjeechaa maatiiwwan Alshabaabii gareewwan mirga namoomaatiin falman biratti yaaddoo ta'ee jira. Qo'ataan Amnesty International Abdullahi Hassan maatiiwwan irratti xiyyeeffachuun dhiibbaa seera mirga namoomaa addunyaa akka ta'e VOA'tti himanii jiru. Under international humanitarian law, parties to a conflict are required to at all times distinguish between combatants and civilians. Parties are also required to take all feasible precautions. Akka seera mirga namummaa addunyaa keessaatti gareewwan walitti bu'iinsa keessa seenan yeroo hundumaa hidhattoota siviilota addaan baasanii ilaaluu qabu. Gareewwan walloliinsa irra jiran lubbuudhaaf qabeenyaa siviilotaa tiksuudhaaf of eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuu qabu. Dhimma Somaaliyaa keessatti humnootan mootummaa fi humnootan isaan cina dhaabbatan qooda fudhattoota idilee addunyaa fi kan naannoo dabalate akkasumas hidhattoonni Alshabaab siviilota irratti xiyyeeffachuu irraa of qusachuudhaan seera addunyaaf abboomamuu qabu. Abdii Aziz Hussein Haayizaakii dhaabbata Hamid bin Khalifa Civilization jedhamuu fi wiirtuudhaa fi qo'annoo biyya Deenmaark keessa maandheeffate keessatti xiinxalaa dhimma nageenyaati. Haayizaak sochiin tarkaanfii maatiiwwan Alshabaab irratti fudhachuu bu'aansaa akka faallaa ta'uu danda'u dubbatan. In la beegsado shabaabka dadka xaasaskooda iyo carruurtooda iyo qaraabadooda maatiiwwanii fi ijoolleewwan Alshabaab irratti xiyyeeffachuun rakkina qaba. Sababiin isaas namootan xiqqoo lammiiwwan biyya alaa ta'an irraa kan hafe Alshabaab harki 90 lammii biyyattii malee waan bakka biraatii dhufan yookiin sheexanoota miti. Kanaafuu yommuu maatiiwwan Alshabaab keessumaa immoo ijoolleewwan homaa hin beekne irratti haleellaa raawwatamu akka gosti maatiiwwan kanaa Alshabaabiin deeggaran taasisa. Haayizaak itti dabaluudhaanis badhaasni maallaqaa yaada gaarii akka ta'ee fi Yuunaayitid Isteetsi hoggantoota Alshabaab irratti namootan tarkaanfii fudhatanuu fi akka maallaqa kaffaltu kanaan dura beeksisuu ishee ibsanii badhaasichi loltootaa fi milishoota gosaalee jajjabeessuudhaan sochiin isaan hoggantoota Alshabaab adamsuudhaaf taasisanii akka dabalu kan taasisu akka ta'e dubbatan. Beesha caalamka way bogaadinaysaa maxaa yeelay dad badan oo shabaabka ka mid ah ama kaffaltiin badhaasaa hawaasa addunyaatiin kennamuu ni danda'a. Hoggantoonni Alshabaabii fi gareewwan shororkeessitoota idilee addunyaa tokko tokko mataa isaaniitti kaffaltii ramadameef qabu. Kanaafuu hawaasi addunyaa kaffaltii badhaasaa kan jajjabeessuu fi akka mootummaan waadaasaa eegu gargaaruu danda'a. Mootummaan Somaaliyaas kanaan dura namootan waa'ee hoggantoota Alshabaabii odeeffannoo laatanii akka badhaasu ibsee jira. Mootummaan Federaalaa Somaaliyaa qabeenyaawwan namootaa haleellaa shororkeessitootaatiin barbadaa'anii fi akka maallaqa yookaan beenyaa kaffalu bara 2018 waadaa galee ture. Waadaan sun kabajamee hojiirra ooluu isaatii fi amma ammaatti wanti ifatti beekame hin jiru.
waadaan badhaasa laachuu amma akka haaraatti himame kunis kabajamuunii fi dhiisuun isaa ittuu ifan ta'in turuu danda'a jedha gabaasni Ahmed Muhammad Moqaadishoo irraa VOAdhaaf qindeesse kun. daawwachaatii fi dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii torbanitti dabarra. Qophii fayyaa. Qophii fayyaa har'aa waan lamarratti xiyyeeffata. Dhaabbanni Bill and Melinda Gates Foundation jedhamu addunyaarraa dhukkuba pooliyoo dhabamsiisuudhaan oolu doolaarii biliyoona 1.2 ramaduun mata duree duraati. Inni lammataa immoo dhukkubni sammuu Afrikaa keessatti xiyyeeffannaa argachuu qabaa jechuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa ibsee lamaanuu simbiraan gahuudha. Jaalannee gammadaa qophooftetti kinooti. Dhaabbati Bill and Melinda Gates Foundation jedhamu dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaa addunyaa guutuurraa dhabamsiisuuf tattaaffii gaggeeffamuuf kan oolu doolaara biliyoona 1.2 kennuuf waadaa akka seenu ibseera. Maallaqni kunis dhaabbati dhukkuba pooliyoo addunyaarraa dhabamsiisuuf hundeeffame yookaan Global Polio Eradication Initiatives tarsiimoo hanga bara 2026 jechuun waggaa 4 booda hojiirra oolchuuf ka gargaaru ta'uun ibsameera. Jaarmayaan kun dilbata darbe ibsa baaseen biyyoota lamaan isaanuma Afgaanistaanii fi Paakistaan keessa vaayirasii dhukkuba pooliyoo dhabamsiisuuf yaalaa jiraachuusaa beeksiseera. Maallaqni kunis weerara gosoota vaayirasicha haaraa argamanii dhaabuuf ittisuuf kan oolu ta'a. Kunis dilbata darbe yaa'ii jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n Berliin keessatti gaggeeffame irratti ibsame. Dhaabbanni Bill and Melinda Gates Foundation jedhamu kun ibsa marsariitii ofii irratti baaseen jalqabbii pooliyoo dhabamsiisuuf gaggeeffameef gara doolaara biliyoona 5 gumaachuusaa ibse. Karoorrisaas duula tallaalii farra pooliyoo gaggeessuu, tajaajila fayyaa babal'isuuf yaalaa ka jiru yoo ta'u, tallaalii pooliyoo afaanitti cobsamu kan Type 2 jedhamu itti fayyadamasaa akka babal'atu taasisa. Kana malees gareen kun caasaan fayyaa biyyootii keessa jiru cimsuuf hojjetaa ka jiru yoo ta'u, kunis biyyoonni sodaa balaa gara fuula duraaf haala gaariin akka qophaa'an gargaaraa jedha ibsi ba'e sun. Tarkaanfiiwwan dhumaa dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaa dhabamsiisuuf fudhataman baay'ee cimoodha. Ta'us garuu